Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa akkam fayyaa jirtanii nageenyi koo isin haa qaqqabu obboleessa keessan walaabuu baaleeti. Irraa akkaataa peejii keessan fuula Facebook irratti ittiin saaqattan peejii keessan bifa addaatiin kan saaqattan isin agarsiisa. Keessaayyuu isaanitti seenuun duratti ammoo information haarawa amma argachuuf nullee akkuma beekumsa isinii kenninu daranuu isinis maatii keenya Facebookaa fi follow gochuu share gochuu fi maatii keenya nagaa ta'uun irraanfatinaa isiniin jedha. Inni biraa YouTube qabna. YouTubein keenya subscribe akka gootanidha. Subscribe jechuun akkuma nama Facebookaa friendii nama gaafattaniiti seentaniiti friendii nu kennitanii nu fayyada waan ta'eef isin laaluullee obaattan keessaa baatan isiniin jedha. Si'a tokko YouTubein keenya maal akka ta'e isin agarsiifna. Seenna mana YouTube yoo seenne maqaa nama sanii barreessina jechuudha. Maqaa nama barbaadnu fakkeenyaaf Abdii Alii Tube. Abdii Alii Tube yoo jenne salphamatti kunoo asitti baa jechuudha. Salphamatti waan kanaan dura barreeffadhe jiruuf Abdii Alii Tube ka jedhu kana dhuftaniiti mallattoo diimtuu tana yoo tuqxan subscribe gootanii isiniin jedha. Achi booda odeeffannoo waan garagaraa akka amma na gaafattan kana waa'ee Facebook haa ta'u uumama garagaraa daddaffiidhaan argattan jechuudha. Viidiyoolee keenya argachuudhaaf akkasi. Hayyee gama barnoota keenyatti yoo taru Facebook peejii banachuudhaaf peejiin gosa lamaan banamaa. Peejii banachuudhaaf Facebookuma keessan irratti bakka kana dhoyna yookaan bakka kana cuqaasna. Okay, innis bakka page jedhu tana yoo dhuftanii peejii keessan bifa addaatiin follow dhaan banamaa jechuudha. Page yoo isa dhoytan akkatti dhufaa jechuudha. Nama peejii waan qabuu fi peejiin maqaa kiyyaa walaabuu baalee peejiidhaa fi shushullee baalee jedha. Kana waan hin fayyadamuuf kan dura akkas godhe jechuudha. Isin ammoo ganaa waan uumachuu barbaaddanii fi asirra dhuftaniiti bakka kana haarawa creation gootan jechuudha. Asiteetana cuqaastanii sistamii inni isin gaafatu hundaa guutaa deemtanii jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti cuqaastanii get standard jedha itti fufnaa. Amma booda maqaa Facebook yookaan maqaa peejii keessanii barreessitan jechuudha. Maqaa barbaadan achirratti yeroo barreessitan fakkeenyaaf amma Oromoo page yoo jenne booddee isatti aanu cuqaasna. Next isitti aanu yeroo cuqaasnu filannoo keessanis ni kenna. Maal jedha kaatagoorii keessan waan sadi filadhu jedha. Maal barsiisuu barbaadda, maal agarsiisuu barbaadda, bareedumsa jedha, waa'ee gabayaa akkasumatti waa'ee daldala yookaan trail akkasumatti shoppingii ka ta'u ammallee personal blogii waa'ee dhuunfaa fi productii fi akkasumatti waa'ee oomishaa jedha. As keessaa homa sitti tole filatta yookaan asirratti barreessita jechuudha. Fakkeenyaaf amma sport yoo jette yookaan restauranti homa yoo jette amma fakkeenyaaf homa sii ta'e barreeffita yookaan ammoo kanuma keessaa filatta haa jennu. Fakkeenyaaf kanaan filadhaa, itti aansee kanan filadhaa, itti aansee markeettiin filadhaa, itti aansee biiftii yoo filadhe sadi filadhe jechuudha. Amma ammoo next jedhaan jechuudha. Kireetii gochuudhaaf indaa garatti aanutti yoo taru maal jedhaa enter address or town city bakka teettu jedha. Yookaan hin barbaadu jette ammoo asirratti cuqosta jechuudha. Kuni bakka teessuma keetii fi bakka atitti argamtu jechuudha. Hin barbaadu jette ammoo I don't want to the address jette asirratti dhuftee bakka kana cuqasta.
ammas ammoo bifa itti aanutti sii kenna. Gabatee kanaa gafixutti keessaan baatu. Amma maal jedhare websaayitii barbaaddaa. Fakkeenyaaf websaayitii kan jedhamu www fakkeenyaaf yoo akkana jedhee kun amma websaayitiidha jechuudha. Amma kun websaayitii bifa websaayitiitiin akkana lakki websaayitiin leen barbaadu yoo jette asirra dhuftee I don't have website website hin qabu jettaan jechuudha. Kara lamaaniinuu jechuudha. Asirra dhuftee isatti aanu dhoofta.